Hashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa AMN Plus sagalee dhalootaarraa ardaa gaazexeessitoota keenyaa irraatiin dhimma malaamaltummaa irratti xiyyeeffachuudhaan waan bal'aa kaasnaa. Egaa qophii kana waliinis Abdiisaa Fufaa akkasumallee Zallaqaa Oljirraa fi Yaaddessaa Keetaachoo waliin taane isin faana turraa isinis hagaa xumuraa sagantaa keenyaatti akka nu faana turtan affeerraa keenya kabajaadha. Deebineerraa kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa dhimma malaamaltummaa wayita kaasnu dhimmoota garaagaraa wajjin wal qabataa keessumaa dhimma diinagdee dhimma hawaasummaa fi siyaasaan illee wal qabata waan ta'eef jalqaba irratti dhimmi kaasnu miidhaa malaamaltummaan diinagdee irraan gama hawaasummaa fi akkasumallee siyaasarraan dhaqqabsiisu haa ilaallu. Malaamaltummaan ofuma isaatiin iyyuu diinagdee biyyaa quucarsaa biyya akka hin jijjiiramne godhaa. Faayidaan biyyaalessaallee akka sharafamu godha waan ta'eef dhimma malaamaltummaa kana wajjin wal qabatee egaa miidhaan malaamaltummaan geessisu biyya tokkorraan wantoota amma kaasne sadanii wal qabsiisee Abdiisaa keessumaa diinagdeen hawaasummaan siyaasaan miidhaa guddaa geessisuu danda'a yeroo jennu akkamittiin ibsama. Ayyee galatoomii yaaddoo malaamaltummaan wanta ciggaasisaadha aadaadhaan illee duudhaadhuma ganamaatiin namni tokko waan isaan mallee waan qabu nagaa kan kooti. Isumaan hin jiraadha jedhee qusatee ittiin jiraachuurraa otoo qabu qabeenya uummataa saamuudhaan qabeenya mootummaa saamuudhaan waan dabalataa waan isaaf hin malle waan dhamaatii yookaan immoo xaarii dafqa isaatiin hin arganne tokko karaa matta'aatiin yookaan immoo karaa malaamaltummaatiin karaa hin hojjenneen kan kansaa godhachuu jechuudha. Qabeenya uummataa malu qabeenya bishaan daandii fayyaa barnoota guddisuu malu tajaajila uummataaf ta'uu malu. Kan nama dhuunfaa tokko godhachuudha. Kanarraa akkamitti kaasnaa jalqaba diinagdee qabeenya mootummaa karaa sirriin taaneen mancaasu galiin mootummaa hir'ataa guddinni diinagdee akka gufatu taasisaa jechuudha. Kun malaamaltummaan wanti inni hammeessu baay'ee keessumaa nama dhuunfaa tokko hin guddisa. Nama dhuunfaa tokko yookaan yeroodhaaf ansaa godhataa qabeenya dhuunfaasaa godhataa namoonni baay'een uummanni garuu akka miidhamu akka beela'u akka rakkatu. Taasisa kun diinagdeen biyya sanaa akka quucaru diinagdeedhaan biyyi tokko akka isheen hin fooyyofne akka hin guddanne taasisaa jechuudha. Inni biraan akkuma masila kaasee uummanni tajaajila argatu karaa haqa qabeessaan karaa sirriidhaan karaa iftoomina qabuun otoo hin taane karaa maallaqa kaffalee yookaan immoo matta'aa kennee malaamaltummaa kennee akka inni tajaajila isaa argatu. Tajaajila haqa qabeessa ofii argachuu malu maallaqa isaatiin bitata jechuudha. Kun maal miidhagaa dhaqee akkuma masila kaasee waan barnoota galiin galee barnoota guddisuu danda'u fayyaa ittiin babal'achuu danda'u bishaan dhugaatii daandiin ittiin galuu danda'u misoomaaf waan ooluu danda'u namni dhuunfaa tokko itti fayyadamaa jechuudha. Kanaaf malaamaltummaa maal miidhaa tajaajilli uummataa akka gufatuu fi gadi bu'u taasisaa jechuudha. Inni biraan hiyyummaan akka babal'atu leeta. Namni tokko hin guddataa ol bahaa ittiin sooroma namni muraasni gareen muraasni wayii walqixxummaa dhabuun haqummaan hiyyumni akka babal'atu ta'a jechuudha. Fairness, equitable akka ta'u hin ta'u inni kun walqixxummaan qabeenyi biyya tokko qabeenyi uumama isaatiin scarce yookaan immoo limitedidha xiqqaadha qabeenyi. Isa yoo karaa baalaansii ta'een karaa eegdee yoo ittiin fayyadamiin nama tokko soortaa gabbistaa jechuudha. Kanaafuu tajaajilli uummataa ni gufata. Qabeenyi biyyi tokko qabdu karaa seera qabeessaan haqummaadhaan akka hojiitti ni hiikamne taasisa. Walumaa galatti malaamaltummaan garee muraasa wayii ol kaasee guddisee hawaasa bal'aa diinagdee biyyaa tajaajila uummataa gufachiisuudhaan miidhaa hamaa balaa hamaa biyya irraan gahuu danda'a jechuudha. Ayyee ka'umsaaf yaada bal'aadha kan nu kaaste Abdiisaa mee gara keettan deebi'a Zallaqaa malaamaltummaan akkuma Abdiisaan kaasee garee muraasa badhaadhomsee biyya guddaa akkasumas hawaasa bal'aa rakkoodhaaf kan saaxiluudha. Wantoota baay'eedhaan boodarraa itti dhufnee kaasuu ni dandeenya isa kana. Mee kanuma wal qabsiisii malaamaltummaan gaafa hojjetamu diinagdee biyya tokkoo ni quucarsa hawaasummaa irratti dhiibbaa qaba. Darbee siyaasaaf illee ni saaxila biyya tokko. Sababiin isaa hanqinni gaafa uumamu hawaasni gaafachuun isaa nafu. Kun immoo adeemsa diimokiraasiidhaaf gufuu guddaadha malaamaltummaan waan ta'eef isa kana wal qabsiisimee waan jiru nuuf kaase. Dinagdee muraasa yookaan immoo scarce resource jedhamu kana namoonni muraasni waan scramble godhanii fudhatanii isa kaan immoo hiyyeessa yookaan immoo gadoo keessatti kuffisuu jechuudha. Inni kun immoo namni dafqee dorgomee akka inni hojjenne taasisa. Fakkeenyaaf namni qaxxaamura waa tokko argata taanaan
qaxxaamuraan badhaadha taanaan namni kallattii beekumsa argatee muuxannoo horatee akkasumas immoo humna qabu fayyadamee waa argachuurra qaxxaamuraan akkamittiin akka namicha sanaattiin badhaadhuu danda'a waan jedhu irratti deemaa jechuudha. Dhaloota irratti across generation miidhaa fidaa jechuudha. Dinagdeen biyyaas immoo kalaqaan akka hin guddanne namni beekumsa irratti investi godhee beekumsaan akka hin guddanne taasisa maal godhaa bu'uuruma dinagdee biyya tokkoo laamshessaa deemaa jechuudha. Kan biraan karaa hawaasummaa fudhannee hawaasummaatiin walitti dhufeenya hawaasaallee balleessa. Fakkeenyaaf amma namni walitti dhufeenyi namni tokko karaa hannaatiin karaa hin malleef hojimaata badaatiin badhaadhaa deema taanaan inni kun immoo hiyyummaa keessatti gadoo keessatti afaa deema taanaan walitti dhufeenyi uummataallee biyyi kun kan kooti jechuu malee namni hiyyeessi tokko anaaf maal godhe biyyi koo waan jedhutti deemaa jechuudha. Namichi kun qabeenya biyyaa qabeenya uummataa saame kan isaa duwwaa godha taanaani abbummaanti biyyaa gaaffii keessa galaa jechuudha. Biyyi kun waliin qabna kan jedhamu kuni qabeenya biyyi kun qabdu qabeenya waliin qabna qabeenya waliin qabnu kana garuu namoonni aangootti fayyadamuun yookaan immoo firoomaan yookaan immoo haalli isaanii mijatee isa sana saamanii akkuma haati handaaqofitti waan gootu jechuudha. Namoonni inni kan maal ta'a hiyyeessaa deemaa jechuudha. Kanaafuu hojjettas dhiisatu hin taane akkatti hatu akkatti karaa hojimaata badaatiin akkatti duroo barbaada jechuudha. Kanaafuu hawaasummaa irratti dhiibbaa qaba. Inni kan biraan siyaasa keessatti fudhanne fakkeenyaaf amantaa mootummaa fi uummataa gidduu jiru dadhabsiisaa deema. Sababiin isaa yeroo hundaa mootummaan waan dubbatu waan hojjetu uummanni amanuu fi qabatamaatiin wanti lafarra jiru wal simuu qaba. Fakkeenyaaf amma namoonni aangoo qabatanii biyya kana akkas goona sana goona maal jedhanii garuu karaa biraa immoo harka wayaa jalaatiin immoo hanna irratti bobba'anii ta'e. Hojimaata badaa irratti bobba'anii ta'e firummaa irratti loogummaa irratti bobba'anii ta'e waan ati dubbattu kun nama jechuudha. You have to walk your talk miti faranjiin waan dubbattu hojiirra noosh taanaan namni trustiin hin jiru jechuudha. Amanummaan hin jiru jechuudha. Kanaafuu imaammatuma jeeniyuun ta'e mootummaan gaafa inni baasee hojii itti jijjiiramu gaafa jedhaa deemu uummanni amantaan qabu taanaan sanarratti hirmaatee waan sana akka inni galmaan ga'u godhu jechuudha. Uummata yookaan jiraattota biyya tokkoo qofa otoo hin taane biyyillee faayidaa sana argachuuf qabdu akka dhabdu ni godhu malaammaltoonni jechuudha. Shira xaxanii bakkeewwan garaa garaatti caasaa diriirfatanii aangoo mootummaatti illee yeroo isaan rakkoo uumuudhaaf yaadanii jira. Waama argamaa jirudhas waan ta'eef. Sila jedhee zallaqaan maal jedhee qaxxaamuraan namni tokko gaafa badhaadhu gaafa sooromu maaf hin baradhaadha tokko barnoonni maali hiikaansaa sin jedha. Maaliif barnoota kutaa 10tti kutaa 12tti kutaa gaditti kufee namni tokko kunoo qaxxaamuraan akkasitti konkolaataa bitatee mana meeqa ijaarratee fooqii qabaa sin jedha. Barnoonni hiika dhabaa jechuudha. Qulqullina barnootaa irratti dhaabbileen fayyaa akka babal'anne taasisa. Daandiin misoomni akka hin hojjetamne taasisa jechuudha. Kun dhaqee maal fidaa nageenyi biyya sanaa akka hin tasgabboofne gareen ribeelii yookaan immoo gareen mormitoo wayii gareen saamtuu wayii akka babal'atu meeshaa wayii qabate nam tokko saamichatti bobba'a jechuudha. Kana kan fidu maalidhaa malaammaltoota hattoota eessa jiru isaan immoo qaama mootummaa keessas jiru hawaasa keessas jiru hawaasni mataan isaa maal jedhaa harkaan hin deemtu ati hamma jedhutti uummanni illee hojii maata godhatanii malaammaltummaa. Namni maallaqa qabu manuma isaa taa'ee xumuramaaf kaartaa lafaa ta'e manumatti dhufaaf waan barbaade tajaajila barbaade inni kaan immoo ji'a tokko ji'a lama ji'a sadii illee deddeebi'ee bakkatti keessumaati malaammaltummaan biyya kana hamaa kan ta'e bakkeewwan baay'ee murteessoo ta'an fakkeenyaaf galii fudhadhu. Galii wajjin wal qabatee amma lammiin tokko hojii hojjetee galii argate irraati gibira kaffaluun dirqama. Kun addunyaa kam keessatti biyyi kan guddattu yoo maallaqni yookaan immoo yoo galiin sassaabameedha. Garuu maal godhama iddoo tokko tokkotti yoo fudhattee fakkeenyaaf namoota daldalaa kanarra deemanii jalqaba maal godhu mana saamsu dhaqanii. Kaayyoon mootummaa garuu mana saamsisuutu hin taane yookaan immoo akka inni ashagamutu hin taane maal gochuu namoonni kun gara seeraatti akka isaan dhufan jajjabeessitee hanqina isaanii guuttee akka isaan waan kaffalan maaliif isaa booda sana erga saamsanii booda maal jedhe deebi'anii tadaraaddaranii yookaan immoo waan lagamanii dhufanii waan gochuuti jira. Inni kun malaammaltummaa lammaffaan lafa wajjin wal qabatee fakkeenyaaf iddootti malaammaltummaan baay'eetu jechuudha. Lafa irratti iddoo baay'eetti amma magaalota tokko tokko fudhattanii fakkeenyaaf akkaataatti kaartaan ba'uu waan siin galle. Namni tokko duwwaan bakka 4 bakka 5 bakka 6 hojichi kaartaa irratti agarsiisa.
magaalota baay'ee fudhachuu dandeessa. Kenniinsa tajaajila wajjin wal qabatee akkuma isin amma kaastanii hudhaa guddaa ta'eeti kan inni jiru magaalaa Finfinnee keessatti illee mootummaa isa kana furuu fi tarkaanfiiwwan baay'ee fudhataa jira. Tajaajila addisuma soobiin wantoonni baay'een fooyya'an yeroo dhugaa dubbachuu fi jijjiiramni qabatamaan mul'achaati kan jiru. Finfinnee keessas rakkoon hin jiru jechuu miti garuu irra wayyaa fooyyeensa guddaatu jira. Kenniinsa tajaajilaa irratti dhiibbaa guddaadha kan inni uumu. Gaafa dhiibbaa uumu hawaasni tajaajila argachuuf dhaqe sun gaafa deddeebiin itti baay'atu hin mufata. Amanamummaa mootummaa irraa qabutu jalaa laafaa deema. Gara finciluu gara rakkoo biraatti ce'aa deemanni maallaqa hin qabne. Kan maallaqa qabu immoo haaluma salphaadhaan manatti dhaqaaf. Kuni rakkoo guddaa malaamaltummaan biyyarraan dhaqqabsiisuu haa jennooti. Biyyoota garaagaraa akka fakkeenyaatti fudhannee biyyoonni isa kana dafanii iddoo isaatti coolleessan baay'eetu jira. Jijjiirama ajaa'ibsiisaa biyyoonni argamsiisan ni jiru. Gara biyya keenyaattis yoo kan dhufnee ilaallu ta'e yeroo dhiyoo asitti ji'ootuma kana keessa tarkaanfii barsiisaa ta'e mootummaan fudhachaa jiraachuunsaa beekamaadha. Egaa tarkaanfii fudhatamuu fi akkamittiin immoo to'achuu dandeenya malaamaltummaa isa jennu kana ni abdiisa isaa eegu. Inni jalqabaa barsiisuudha. Hubannoo uumuu. Inni jalqabaa callistee utaaltee tarkaanfii fudhachuu inni jedhus halkan tokkotti waan hiika fiduu otoo hin taane amma argitee ta'e jalqaba irratti akkuma tokkoof yaalle aadaadhaan hanni baay'ee ciggaasaadha. Duudhaa biyya kanaa keessumaa Oromoo biratti. Amma mootummaan waa jalqabeera. Barnoota safuu, barnoota gadaatiin daa'imman irratti hojjechuu. Amma afaan Amaaraatiin, afaan adda addaatiin mammaaksota adda addaa jira. Sishoom yaalballaa, sisharii qocaal. Gaafa muudamu kan hin nyaanne kan hin saamne gaafa aangoo sanarraa muudama sanarraa bu'u immoo hin gaabbaa. Kanaafuu nyaadhu jechuudha. Yeroo muudamtu sana nyaadhu. Mammaaksonni akkasii baay'ee dhiibbaa nurraan gaaniiru akka malaamaltummaan babal'atu taasiseera baasuu. Amma nam tokko aangoo da'uu godhatee muudameennaan bakka soorome akka jechuutti. Investara ta'e. Madda galiidha. Madda galii guddaa. Tajaajiluuf otoo hin taane madda galiidha. Madda biizinesii guddaa iddootti maallaqa horatu iddootti birrii hojjetu akkasitti fudhatu. Garuu miti tajaajiluu namni tokko gaafa muudamu hinumaayyuu hawaasa tajaajiluuf ofirraa ofii gadi bu'ee dhugaadhaan hawaasa tajaajiluu haqummaadhaan hawaasa tajaajiluu kenna tajaajila karaa qaqqabeessaan kennuudha. Kanaafuu inni jalqabaa dhaloota irratti hojjechuudha. Dhaloonni hanni jibbisiisaa akka ta'e, hanni fokkisaa akka ta'e, hanni akka nama salphisu, hattuun akka kabaja hin qabne uummata keessatti amma abbaan isaa gaaf tokko hatamee suuraadhaan yoo mul'ate hatamee yoo jedhame ilmi isaa akkamitti yaada abbaan koo maal ta'eeti. Hamma kana uummata keessatti hanni akka ciggaasisaa ta'e sirriitti barsiisuudha. Safuu barnoota safuutiin barnoota gadaatiin sirna gadaa keessatti gadaan kennamaa jira kutaa gadaanaa keessatti isa kana sirriitti irratti hojjechuun barbaachisaadha. Mootummaa isa kana jalqabeera cimsee itti fufuu qaba. Inni biraanii keessumaa qaama malaamaltummaa qoratu dhaabbilee cimaa tokko hundeessuu walaba taasisuudha. Amma komishiniin farra malaamaltummaa biyya kana keessa jira. Singaaporis amma fakkeenyummaa guddaa kan isheen ittiin qabdu komishinii farra malaamaltummaa bilisa ta'e cimaa ta'e mootummaallee kan hojjettoota mootummaa fi hawaasa qixa warra namaati seeraan sirriitti gaafachuu danda'u dhaabbata walaba goote Singaapor. Isa booda dhaabbanni farra malaamaltummaa kun eenyuun iddoo itti odiitiidhaan irratti argame ragaadhaan irratti argame irratti abbaa barbaade aangoo guddaa haa qabaatu eenyu haa ta'u sirriitti tarkaanfii fudhatti. Dhaabbilee akkasii ga'oomsuu qaba mootummaan. Dhaabbilee ijaarsa dhaabbilee irratti hojjechuu qaba. Malaamaltummaa to'achuudhaaf komishinoonni farra malaamaltummaa akka kana baay'ee sirriitti irratti hojjetamuu qabu isa jedhu kaasuu barbaadeen inni biraanii seera cimaa fi walqixa hojiirra oolchuu. Malaamaltummaa irratti seerri nama aangoo qabuuf nama aangoo hin qabneef walqixa ta'uu qabu. Seera fuulduratti eenyuyyuu mootummaan amma isa kana Itoophiyaan namni eenyuyyuu yoo ta'e seera fuulduratti walqixaa kan jedhu seera mootummaati kuni isa kana hojiitti hiikuudha mootummaan amma jalqabeera namoota hatan namoota aangoorra jiran namoota saamaniiru haqa uummataa karaa seeran mallee malaamaltummaadhaan waan mootummaaf galuu qabu dhuunfaa isaaniif oolfataniiru warra jedhan tarkaanfii fudhachaa jirti. Biyyi yoo tarkaanfii akkasii fudhachaa itti fufte diinagdee ishee baraaruu dandeessi, biyya ishee baraaruu dandeessi, uummata ishee guddisuu dandeessi waan ta'eef isa kana sirriitti hojjechuu qabdi. Inni biraanii amma namoonni baay'ee maaliif natti dhaqu yoo jette bu'uurri isaa waan inni argatuuf jedhan waan isa jalaa xiqqaatuuf amma miindaan hojjetaan mootummaa yoo miindaan isaa baay'ee gadaanaa ta'e yoo maatii isaa ittiin bulchuu dadhabe jiraachisuu kan dadhaboo ta'e mana kiraa kaffalachuu hin danda'oo ta'e tiraanspoortii ittiin deemuu qabu yoo ta'e gara harka namaa ilaalu gara harka nama raawwa malaamaltummaa tajaajila kennu sana sharafachuutti gurguruutti deebi'aa jechuudha tajaajila bilisa kennu sana. Kanaafuu maal goote Singaapoor keessumaa karaa kana hojjetaan mootummaa galii isaa sirriitti
akka miindaan ga'an maatii isaa ittiin bulchuu danda'u waan hundumaa sekur goote jechuudha. Singaapoor kanaan fakkeenyummaa kan isheen akkamitti akka malaamaltummaa hir'isuu dandeesse. Isa kanarratti mootummaan xiyyeeffannoodhaan hojjetaa jira. Isa cimsee itti fufuu qabaachuudha. Hojjetaan mootummaa akka of miindaan isaa ga'aa ta'u taasisuun dirqama ta'a jechuudha. Inni biraan yeroo baay'ee argitan toota galii fi bittaa keessatti iftoomina hin qabu jedhamee kaa'a yeroo baay'ee. Bittaan mootummaa iftoomina hin qabu. Achi keessatti yeroo baay'ee malaamaltummaan immoo kan saamamu bittaa alaa bittaa keessaa kan. Kana maal gochuu qabaa? Bittaan mootummaa keessatti iftoominaan akka ta'u iftoomina sana mirkaneessuudha. Qabeenyi mootummaa baay'een bittaa mootummaa keessatti bittaa meeshaalee keessatti socho'a waan ta'eef isa kana eenyuun maaltu bitame gatiinsaa meeqaa isa bilisa karaa iftoomina qabuun sirriitti hordofuu barbaachisaadha isa jedhuu fi miidiyaan bilisa investigeetiif ta'e miidiyaan hunduu sodaachuu danda'u yoo naate miidiyaatti nan saaxilama miidiyaa cimaa ilkaan biqilcha miidiyaa isuma akkasumaan callisee waan pozitiivii qofa yaada haasaa oolotoo hin taane qabeenyi mootummaa bajanni mootummaa eessarra maalirra oole maaltu hojjetame lafarra maaltu jira waan jedhu dhaqee suufee dhugaa uummataa fi mootummaa gidduu biriij riqicha ta'ee kan hojjetu miidiyaan ilkaan biqilchuu qaba. Miidiyaan niituraal ta'ee hojjechuu danda'u qaba. Isa kana akkas goote Singaaporis. Isa kana irratti dabaluu dandeessu kan biraas. Diraamaawwan garaagaraa irratti kan ilaallu hin hojjetama yeroo baay'ee farra malaamaltummaa hin hojjetu. Beeksisa garaagaraa hin hojjetu. Daa'imni tokko abbaan ishee utuu inni malaamaltummaadhaan waa kaffaluu argiti. Daa'imni kun hin beektu jedhee abbaan ishee biratti kaffalaate kan inni deemu waan garaagaraa maallaqaan darba. Guyyaa tokko gara mana barumsaa dhattee mana barumsaa galmeessuuf gaafa abbaan geessu guuteera jedhanii dhuguma immoo guutuu danda'a. Daa'imni kun maal gooti birrii xiqqoo ittiin buskoota bitadhu jedhanii manaa kennaniif fuutee dhattee ishee galmeessitu sanaa laatte. Maal jennaan kana barbaadda miti jette. Na galmeessuu nan dhorkiteef. Kanaafi egaa sammuu dhalootaa keessatti wanti nuyi uumaa deemnu jijjiirama qabatamaa biyya kana keessatti fiduu danda'a. Egaa sadarkaa gadiirraa kaasanii keessumaa sirna gadaa keessa safuu wal qabatee illee amma naannoo Oromiyaa keessatti barnoonni kennamaa jiru akka salphaatti ilaalamuu qabu. Daa'imni namni sadarkaa gadiirraa kaasee sirnaan qabamee yoo guddate safuu baraa deema. Sodaataati kan inni deemu akkuma arge keessatti lafa na'u jechuudha. Isa kana illee babal'isaa deemuun barbaachisaadha. Mee kanumaa wal qabatee tooftaalee ittiin to'annu keessaa baay'eetu jira. Akkasumallee tarkaanfiin illee isa keessaa isa tokkodha waan ta'eef haala qabatamaa amma biyya keenya keessa jiru wal qabsiisiiti. Maal ta'uu qaba? Akkamittiin gochoota malaamaltummaa gochoota jibbisiisoo diinagdee biyya quucarsan kana akkamitti adabatti kennuu danda'a? Murtoon siyaasaa ejjennoon cimaa jiraachuu qaba. Mootummaan amma yeroo baay'ee dhageessanii yoo ta'e waggoota 27 sanaan duras maaltu jedhama? Anti korraapshinii jira yookaan immoo farra malaamaltummaan jira. Garuu ilkaan hin qabu. Malaamaltummaa kanarratti qabsoon jalqabame kun itti fufiinsaan itti fufuu qaba. Murtoon siyaasaa cimaa jiraachuu qaba jechuudha. Waraqaa eenyummaa fudhachuuf illee bakka itti rakkachaa jirutu jira iddoo tokko tokkotti. Ministeerri muummee jedhanii turan yeroo tokko maal jedhanii hanna barmaatilee godhachuu duwwaatu hin taane akkuma afata diimaa godhataniiru namoonni baay'een. Fakkeenyaaf malaamaltummaan red line jennee keenya yookaan immoo sarara diimaa sana qaxxaamuruu miti. Sarara diimaa sana maal godhatanii afata diimaa godhatu. Kun jechuun maal jechuudha? Akka kabajaatti fudhatame jechuudha. Akka kabajaatti namni malaan tokko hatee mana gaarii ijaarratee konkolaataa gaarii bitatee ijoollee isaa iddoo barbaadetti barsiifatee madda kabajaa ta'aa jira jechuudha. Inni kun maal ta'uu qaba? Rivarsi ta'uu qaba. Jaroonni kun hattuudha. Hattuun immoo maal ta'uu qaba? Saaxilamuu qabanii kabajaan yookaan immoo akka barbaade bashannanee ejjennoo cimaa ejjennoo siyaasa barbaada jechuudha. Uummanni fakkeenyaaf gaafan eeruu kennu eeruun sun cross check ta'ee eeruun sun dhuguma qabatamaa taanaan qaamni dhimmi ilaalu tokkoffaa jaroota eeruu kennu kanaaf protection barbaachisa. Malaan kun caasaa waan qaba yookaan immoo haangoo qaba humna qabaachuu danda'a. Kanaafuu nama eeruu akkasii kenne kanaaf protection barbaadachuudha. Olaantummaan seeraa baay'ee barbaachisaadha. Olaantummaan seeraa akkuma mootummaa nama fudhate kana. Olaantummaa seeraa jechuun immoo takka jalqabdee yookaan dhiisu miti. Akkuma dheengadda fakkeenyaaf argitee yoo ta'e namoota malaamaltummaa irratti dhiyaatan kana televizyiinii foddaa televizyiinii akkatti dhiyeessitee humuleet gochuun barbaachisaadha. Sababiin isaa rakkoo isaan hojjetaniin duuba waan meeqa jira. Rakkoo jaroonni kun hojjetaniin duuba isaa jireenya uummata meeqa lammiilee meeqatti golgolaa'ee jira. Kanaafuu sadarkaa sanatti ilaalamuu qaba jechuudha. Inni kun jaroonni kun akka isaan salphatan akka isaan qaana'an tarkaanfiin olaantummaan seeraa barsiisaa ta'e akka inni fudhatamu inni kaanillee inni kun akka inni jibbisaa ta'e booriftaan baratee
akka inni irraa deebi'u gochuu irratti olaantummaan seeraa. Inni kan biraan manneen murtii, poolisii, qaamolee naqaa indipendent ta'uu qabu. Kan irratti interferaansii tokko yookaan immoo dhiibbaa tokko malee yeroonni kun hojii isaanii akka isaan hojjetan. Warra malaan kanarratti tarkaanfii barbaachisaa tarkaanfii olaantummaa seeraan yoo kabajamaa deeme seerri dhuguma jira. Yeroonni kun seeraa ol miti seeraa gadi wanta jedhamu kana maal ta'aa deema jechuudha. Ispiriitiin kun babal'achaa deema jechuudha. Inni kan biraan namoonni malaan kun uummatuma kana keessatti kan isaan akka kana hojjetan waan dhokataa miti baay'eensaa waan ifa galeessadha. Iddoo tokko tooftaa adda addaa fudhatanii fakkeenyaaf amma maallaqa guurani qabeenya guuran kana maqaa obboleessa miti yookaan maqaa ilma adaadaatiin yookaan immoo durbiitiin waan akkasiitiin kaa'u. Garuu mootummaan xiyyeeffannoo itti ilaannaa wanti kun bira gahamuu salphaadha. Maaliif galiin isaa meeqadha? Maal immoo qabeenya immoo qaba. Fakkeenyaaf amma yeroo tokko qabeenya galmeessee miti qabeenya galmeessuun jedhama biyya kana keessatti. Qabeenyi galmaa'u sun dhuguma galiin kee fi namni gamoo 2 gamoo 3 utuu qabaatu. Miindaadhaan akkamittiin kan hojjetame. Kanaafuu inni kun maal barbaada? Xiyyeeffannoo barbaada jechuudha. Xiyyeeffannoo guddaa yoo itti kenname wanti kun maal ta'uu danda'a? Waan salphachaa deemu. Inni kaan immoo civic society fakkeenyaaf amma dhaabbileen garaagaraa jiru. Dhaabbileen amantaa jiraachuu danda'u. Dhaabbileen immoo of danda'anii akkuma fakkeenyaaf amma yeroo filannoo keessatti warri hirmaatan independent warri ta'an liigii dargaggoota ta'uu danda'a, kan dubartoota ta'uu danda'a, kan qaama miidhamtoota ta'uu danda'a. Baay'ee jira warri kun akka isaan itti hirmaatan bifa maaliif bifa qindaa'een yoo itti hirmaatanii waan kana keessatti involve yoo godhanii rakkoo kana xiqqeessaa deemuu danda'ama jechuudha. Moonni biraas hin jiru boodatti dabaluu dandeenya. Tooftaawwan ittiin malaammaltummaa laafsheessuun danda'amu keessaa baay'ee isaa zallaqeen eeree jira. Kanaan wal qabatee tarkaanfii barsiisaa fudhachuu. Biyya kana keessatti maaltu ta'aa ture? Kan uummanni baay'ee ittiin muufataa ture. Namati malaamalaadha jettee uummanni guyyaa adiidhaan beeku silaa kan dimooshin ta'ee adabamuu fi tarkaanfiin irratti fudhatamuu qabu yeroo inni guddatee iddoo biraa dhaqee sitti baacu argita. Fakkeenyaaf uummanni nama sana irratti ka'ee godina tokkorraa aanaa tokkorraa akka inni ka'uuf yeroo uummanni akka tarkaanfii irratti fudhatamu godhu yeroodhaaf dhoksanii yeroo ta'e immoo ka'ee dhaqee iddoo guddaa irratti argama. Kun maal ta'a? Caasaa jabaa qabaachuu isaanii agarsiisa. Harka wal qabatanii ansiif jira waliin jedhanii akka isaan hojjetaa jiran mul'isa. Kanaaf mootummaan gaachana ta'uu qaba uummataaf. Tarkaanfii barsiisaa ta'e akka tibbana fudhatamaa jiru kana fuula isaanii mul'isan ilaabaluudha. Aadaa keessatti amma yoo haate horii itti hidhanii maal godhu? Gabaa keessa deemsisu. Hoolaa yoo ta'e hoolaa baatee gabaa keessa deema. Kun magaalaa jiilaa jedha. Akka lammatatti hin deebiniif. Kun maal barsiisa? Akka aadaa Oromootti namni sun tokkoffaa safuun hawaasaa akka cabsetti dhaga'amuu qaba. Mooraaliin isaa dheekkamuu qaba. Tarkaanfii akkasii fudhachuuf barbaachisa. Lammaffaa immoo tooftaa garaagaraa fayyadamu warri malaamalaan kun yeroo isaan baay'ee uummata biratti gaarii ta'anii mul'atan jira. Garuu bobaa isaanii dudduuba rakkoo baay'eetu jira. Mootummaan isa kana adamsee tarkaanfii irratti fudhachaa jira. Sobanii maqaa mootummaatiin daldaluu, maqaa mootummaatiin qaama mootummaa of fakkeessuu isa kana yeroo ammaa ilaalaa jirtu ta'e mootummaan tarkaanfii keessa deebii hin qabne jara akkasii irratti fudhachuu eegalee jira. Inni kun waan abdii guddaa namatti toruudha. Mee kanumaan wal qabsiisiitii abdiisaa tooftaalee garaagaraa biyyoonni fudhatan jiru. Fakkeenyaaf biyyoota akka Chaayinaa, Singaappoor kaastanii jirtu. Hanga adabbii du'aatti biyya keenya keessatti seerri biyya kanaa keeyata baay'ee qaba. Wantoota kanaan wal qabsiisee lafa kaa'ee qaba. Murtiin kun dhuguma hojiirra oolaa jira isa jedhu haa ilaalluuti. Namni malaamalaan tokko hanga qabeenyi isaa sun irraa fuudhamutti ga'u sadarkaan ittiin adeemu jira. Biyyoonni baay'ee guddatanii maal fayyadamanii inni jalqabaa tajaajila isaanii ammayyeessan. Tajaajila tuttuqqaa namaarra diijitaal godhanii jechuudha. Isuma amma Itoophiyaan itti jirtu Finfinnee keessatti tajaajilli iddoo tokko masoob namni amma duraan tajaajila isaa mattaawaqaa isaa yookaan immoo ID kaardii isaa waraqaa eenyummeessaa isaa baafachuudhaaf illee waan maallaqa isaatiin bitata. Dhaqee bilisaan kan argachuu qabu. Biyyoonni akka Singaappoor, Fiinlaand, Swiidin maal godhanii tajaajila isaanii ammayyeessanii iftoomina godhan. Uummanni beeka. Bajanni mootummaa bara kanaa akka waliigalaatti meeqa. Maaltu eessatti ramadamee akkamitti hojiirra oolee kan jedhu uummata tordofa. Kaman gangamaa gamu uummataaf bilisa jechuudha. Wanti mootummaan achitti qofaatti godhee waan sana nyaatee jalaatiin maqsu hin jiru. Tajaajilli gaafa diijitaala ta'u, teekinooloojiidhaan gaafa ta'u, gaafa ammayyaa'u kenni tajaajilaa tuttuqaa namaarraa bilisa ta'a. Isa booda tokkoof tokkoon hojjettaa jechuudha iftoomina qaba. Inni biraan kanarra darbee warra rakkoo uuman immoo warra akka Chaayinaa,
warra akka Kooriyaa kibbaa, warra akka Singaapoor adabbii gurguddaadha. Nama fuulduratti addabaabayitti fuudhanii kan ajjeesan jira, kan harka muran jira. Lammataa akka ittiin deebineef. Maal ta'e harkisaa irraa cite maafiin dooluu ta'e hattuu ta'e ka. Kun uummata keessatti ilaale hammam akka gadi andirmaansi godhan si jibbisiisu. Adabdeetuma immoo maallaqa sana yookaan immoo qabeenya sana namichaaf dhiifta otoo hin taane namicha sana qabeenya sana irraa fuutee tajaajila mootummaaf baankii mootummaatti yookaan immoo baankii lafaatti dhumti lafa gaafa deebisiisan isatti deebisuun qabeenya saamame deebisiisuun dirqama ta'aa isa jedhudha. Tarkaanfiiwwan idil addunyaan namoonni addunyaa ittiin kana fudhatanii jiru baay'eedha. Garuu iftoominni isa jalqabaati. Hawaasni tajaajilli mootummaan kennu hawaasa biratti iftoominni jiraachuu qaba. Tajaajilli kennu immoo dijitaala ta'uu qaba isa jedhudha. Eenyurraa maaltu eegamaa seedhu immoo kaasni yaada barruu akkuma dura kaastan hawaasi gahee mataa isaatii qaba. Qaamni seeraa gahee mataa isaatii qaba. Aangoonni mootummaa miidiyaan mataan isaa gahee qabaati. Eenyurraa maaltu eegamaa seedhu haa kaasu. Fedhii siyaasaa hojjennoo cimaa barbaada jechuudha. Mootummaan ammoo akkuma jalqabe kana ejjennoo kana osoo hin jijjiirin iftoomina kana akkasumas immoo namoota saaxilamuu tarkaanfii irratti fudhatamaa jiru kana itti fufuun barbaachisaadha. Inni kan biraan uummanni mirga isaa beekee dirqama isaas beekuu qaba. Mirgi isaa tajaajila argata taanaan tajaajila sanaa kallattii mootummaan kaa'e istaandardii mootummaan kaa'e argachuu sanaan ala garuu jalaa maaqa yookaan immoo jalaa danqama taanaan isa kana ifa baasuu. Ifa baasee qaama dhimmi ilaalutti yookaan kana eeree amma dhumaatti wajjin deemuun barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraan dijitaal gochuu transparensiin akka jiraatu gochuun barbaachisaadha. Institutional independence yookaan immoo dhaabbilee fakkeenyaa fi farra malaammaltummaa kana akka humna godhatu gochuu. Humna akka inni godhatu hojii itti laatame kana sirnaan akka inni fiixaa bahu deeggarsa barbaachisu mootummaanis uummannis akka taasisuuf yoo ta'e rakkoon akkasii kun xiqqaachaa akkasumas immoo lammiilee irratti yookaan immoo dhaloota jalaa dhufan irratti barnoota labdisan kaa'aa ture sana irratti hojjenne rakkoo kana furamaa wanti hin furamneef hin jiru jechuudha. Eenyurraa maal ta'e gamanni jedhu inni jalqabaa hawaasa. Hawaasni haqasaa maallaqaan bitachuu hin qabu. Waan tajaajila argachuu qabu yoo ni dhaqee mataa kenne malee malaammaltummaadhaan kenne malee haqa koo yookaan immoo tajaajila argachuu hin danda'u jedhee of amansiisuu hin qabu. Tajaajilli bilisaan kennama amma inni gibira isaa yookaan immoo taaksii isaa kaffaletti tajaajila karaa haqa qabeessaan argachuudhaaf maallaqaan kennuu hin qabu. Inni iddootti namoonni maallaqaan isa gaafatan kana saaxiluu qaba. Uummata wajjin yoo ta'e malee mootummaan qofaasaas malaammaltoota kana saaxiltee fixuu hin dandeessu. Uummanni haqasaa maallaqaan bitachuu hin qabu. Saaxiluu qaba. Iftoominni jiraachuu qaba. Inni amma kan biraan itti dabaluu barbaadu dhaabbileen akkam farra malaammaltummaa kun indipendenti ta'anii akkuma mazallaqaan kaase sirriitti ilkaan baasanii cimoo ta'anii ofii isaanii qulqulluu ta'anii saaxilu hojii isaaniif kenname sana. Dhaabbilee mootummaa qabeenyi haa galmaa'u jedhame sun maalirra jira namni muudamaan tokko miindaa isaatiin konkolaataa 3-4 bitu konkolaataa keessumaa immoo manneen biyya keessatti dhiisee biyya lafaatti ijaaraa eessaa fide akkamitti horate isa jedhu kana qabeenyi galmaa'e sana namni haqasaa hojii isaatiin qofa akka argatu taasisu hordofuu qaba. Isa kana yoo hojiitti hiikame keessumaa immoo miidiyaan sirriitti investigative journalismii karaa mootummaan sirriitti bilisa godhee indipendentii godhee hojii miidiyaa sirriitti namoota malaammaltoota kana tajaajila mootummaa kana maaltu ramadame maaltu hojiirra oole kan jedhu kana sirriitti miidiyaan hojjechuu saaxiluu qaba isa jedhutti dabaluuf. Daawwattoota keenya egaa ardaa gaazexeessitoota keenya har'aatiin dhimma malaammaltummaa irratti wantoota baay'ee kaasnee dudubbataa turre egaa qophichis kana fakkaata. Qophicha waliinis Abdiisaa Fufaa akkasumallee Zallaqaa Oljirraa fi Yaaddessaa Geetaachoo isinis waan nu faana turtaniif guddaa galatoomaa jecha qophiileen keenyaaf itti fufu isaan waliin turmaata gaarii isiniif hawwa.